Sarara ufte wa qayyo maal sigo. Ani maqaan koo Burtukaan Tamasgeen jedhama. Kan galu boordiidha. Ani lafa kanatti waaqayyoon dubbate. Duraan dursatu waaqayyoon naa galateeffattan as ga'u boqoodhaaf. Isti galateeffadhaan. Okay. An dhugaa dubbachuudhaa fi akka umurii koo kanaa fi akka bifa koo kana miti. Seetanni baay'ee na qorti garuu waaqayyo na mo'achiisa. Waaqayyo waan baay'ee na mo'achiisa fide asiin dhagaye anaaf haaraa miti qorumsi. Kanaafiyyuu warri gurra qabdan warri waaqayyo waaqessuu dhuftan warri nama madaaluu dhuftan silumaa nama madaaluu dhuftanii warri waaqayyo waaqessuudhaaf warri bu'aan barbaadatanii dhuftanii waaqayyoon galateeffadhaa gurra keessanas qabana dhaggeeffadhaa isinumaafuu fayyina ta'aa jedha. Ani abbaan manaa koo ji'a tokkoof torbee lama nagatee bakkee ture. Ji'a tokkoof torbee lama. Na jibbeetuun taanee nama gidduu keenya galee jalqaba. Na duubaara naasaa silkii daawwalee waan mucaan nyaattu laatu waan nyaaddu hin laatu waan ittiin saamunaan mucaa bitu hin qabu. Garuu ani waaqayyo waan hin qabuufi waaqayyo warratti abgatee namni warra gibira nattu warri keessaa gargaaraniidha. An garuu sababii waaqayyo hin qabuufi mana kootti galee mana koos hin baane ji'a tokkoof torbee lama. Achi otu warra kadha obboleettiin tokko mee kottuu waldaan si geessaatti na fidde. Gaafa isheen na fiddu ishii na geesse. Kana hin beektu turte. Siruma hin beeku irraan lammataan dhufan. Ishii na geesse rakkoon qabolee gaafa duukaa isheerra dhufu astii suuraan baadha ture. Naanii abbaa manaa kutuu mucaa duukaarra nagatee deemee ittiin jedhe. Achi suura isaa fidennaan itti gaafa itti kennu arraa kaasnee abjuu tajaajileerraa deebi'ee galabbaan manaa kee nama gaddafaa jedhamu beektaa ta'an lakkiin beekuun jedhee. Asii sagalee nama gaddafaa jedhamu beektaa naan beekaa naan jedhe daawwalee gaafa. Inni immoo beeka jedhe. Situ beeku malee. Sitii galata fidaame waaqayyoodha. Yesus gooftaan. Sitii kaasaa Ameerika keessa maqaama Yesuusin. Har'a rakkistuu qeeshee dudduubaa funaanee waaqayyo gad deebisa. Maal si gorsa inni dhee gaafa dennaan namni mana koo ijaaruu na gorsu hin jiru jedhe. Silkii sii daawwalamaa silkii kee banaa godhii makaayii naan jedhan asitti. Raajiiffachuudha. Silkii koo banaa banaa naa daawwala garuu gaarii naasa'u jedhe hojii waaqayyooti dhumarratti gaarii haasofta deeman dhiisee. Indawwalaa gaarii deemsi ture. Utuma hedduu mana kiraayii kaffaladhuu dheedhe garuu mana ergaa kana dhaga'ee galee. Ergaa kana. Matashi baafata barana. Sagalee kana duuba kiraayii jalqabe ishee. Birrii mana kiraayii qabdu kaffalaa jedhe. Birrii mana kiraayii qabdu dhees gaafate. Siitu kaffalaa simatu kaffalaa an abbaa manaa gar biraan qabu. Nama gar biraas hin barre. Bakkee sin beeku kan hin beeku waaqayyo duwwaadha waan ta'eef sima kaffala akkuma fuutetti kaffalii ittiin jedhe. Isheedhee hin bulee torbeen itti waldaa kana dhufee ergaa kana dhageetti torbee isaatti galee torbee isaatti nama fidatee dhufeen jaarsummaa barbaachaa dhufee. Harka keessatti qabaan lallabsaan barana hin barbaadde miti si barbaada. Sagalee ameenii duratti yaadate hin barbaadam ta'e. Hamma si oodame hamma si irraa jedhame hamma balfamte hamma ceephaamte hamma Yesuusin barana zaarii gara keetti deebiseera. Holqeeti baranni kan kooti jedhe. Baranni kan kooti. Ofiin dhufee isa isaa fidatee dhufee kan jaarsummaan meeqatti bahee dadhabee gurguddaan meeqatti bahee kan dadhabe. Ofiin dhufee firri koos himaan barbaada anis himaan hin barbaada mucaan koos anumaan barbaaddi waan ta'eefi mucaan koo dharagaa lamootaan jedhamtu anumatu guddisaa jedhee dhiisheedhe gaafa warra sana warra duukaa dhufe sana geessuudhaaf dambaa waan ta'eef jedhe dhiifa manaa godhii natu sitti balleesseedhe jilba koo qabatee mana kutti gale. Kaadhaa badhaame waaqayyo ulfinatti na fudhatuuti iyya foori coona ni danda'u hamma danda'u.
jalatti gad deebi'eera. Lafa dhiitii gannaa deebi'eera jedhee. Galata fidaa Yesuus Kiristoos. Yeroo haasa'umaa akkamittan deebi'ee jedha. Ani namatu gidduu keenya galee maatii kee gidduu keenyatti barbaaduun barbaanne iyyuu ba'ee jibbee tokko si biraan qabu jedheen. Asittis gaafa dubbatame abbaan manaa kee anaaf naan galle waan akkasii anarraa iyyuu jibbee qaba jedhee yaada malee yeroo sana. Sirraa jibbee tokko qabu namatu gidduu keessa galee sin jeeqa malee asittis. Ergaa yeroo dubbate akkasuma jedhame. Nani anaan ammayyuu jibbee narraa qaban jedhan ergaa sana yeroo erguma nagahee iyyuu akkasuma jedhan ture. Ergasii ani jibbee tokko iyyuu qabu maatiin koo warri na dhalanii obbolaan koo si maammalee isaa ishee gadhiistee naaqee keenyatti hin dabalamtu jedhanii na jedhan waan ta'eef asimaan hin barbaadaa. Ishii maal taa'ee anoo sin barbaadu hin jenne anoo ni nyaadhu ani dhuguun na beemucaan nyaattu dhabdee mana warra kootti hin galle mana koo jira. Dhuguma garuu waa tokko sumni tokko waaqayyoota argaa sumni tokko natti hin kennine ture gaafa ba'u. Waama mana jiru daakuu kiiloo 10tu jira ture. Kiiloo 10 anaa fi mucaa kana hidhee obboleettiin koo jirti. Ji'a tokko torbee lama nu jiraachise. Keessummaan nu fuusisumaan gara hundumtuu waan mana keessa jiru barakatee mannaan ittiin yoo nagahee birrii 200 duwwaan harka koo qaba nama naa laata isheeyyuu birrittiin 200 sanaan bulaan ittiin bitee dambisee gaafa isaan dhufan. Gaafa isaan dhufan. Amma abbaan manaa keessa bira jira jechuudha. Abbaan manaa kana bira jira. Timeera kan ergaas dhagayees duratti timeera kan. Dhaqii achuma dhaqii erguma dhageettuma dhageessisa dhaqii jaalachuu ni. Galata midhaame waaqayyoodha.